أنا نتمشى قارو وأنا سترامد نجين يوم وانتي قدر مكوني نجين يوم ما كنت أمم ما نسيسا هذا قربان كنا ما في ستة كسر نغوسي ستة مال نغوسي سجدة يوبودي إبان الرانغا تا إسمه مالن قدر isa rakkoo jechuun dhugumaa garuu barseera irratti illee haqa namaa tokko qinnaa'oo baheellee rakkoo miti san inshallah nu malaallaka garuu sirra gegesseellee jedhee yaadu bakka anatti fudhatama gaafsan gaafata itti gaafatamuu manatti fudhataa jira itti gaafatamummaa isaa fudhannaan gurbicha si fiduu nan danda'an jedhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرزا فيك بجمتو تهينا وانت كيسانو أكا من نقاق أبداني جرجرتو سنجيشا أكا سما وري أمانتي برالي أشمار كفوني سنجيشا جرجرتو أنس نقاق أباروزان أبوليتين تسنجيشو دا الحمد لله أكما أنقا ماليتي دتو كناقا مداني ترتاني يوتيوبي هيشو دا أكا أرغب دي جدي نجرا إسنجي جرا إيميلا إسا أكما بيتاني ساعدا هركا توري درا يرو كينيا توري بادي سنجيشو دا أجمارا yaadannee reef yeroo yaadannee taniin jennu akkasitti nu reef nu galutti jira jechuudha kanamaafu hadda mootiyyuu maal akka isiniin jedhu hin beeku oduu micaasanii jechuudha argeetiin jira akkatti argellee waan isin ajaa'ibu tokkoffaa komentii jalatti arge micaan an argellee hin beekuni hedduu dhugaa rabbii hin beekuni akka dhagahutti micaan nama hedduu takka gaafadhu bala kaameraadhaa jiranii akkasicha dhagahee akkasii inni micaan kun oduu ajaa'iba takkasii qabaa waa'ee gurbaa irraa jechuudha takka inni yookaan as keessa jiraachuu hin oolu takka ammuutu isuma kanaan qabatee dhufu kan hin beekne dhufuun isaayyuu hin oolamu kanaaf an hanguma saniifuu jechuudha cinqamee bakka waan dhagahee kana oolta yaa biraan gahuu qaba jedhee hedduu takka argitanii tiniin turtanii hedduu takka ana dararaa ture jechuudha oolta qabeenyota keenya baay'ee takka na cinquu ture akka inni hin jenne hin jiru suuraa qullaa viidiyoo waan hunda sitti gadhiisa jedhaa ture akkuma beektanii dhalaan tuni ni kaati ana amma mataa hiyyaatti hedduu takkan viidiyoo qullaa mush akka biraa dhiira godhee erga osoo hin taane viidiyoon qullaa qabu ni qaba jechuun namni akka marti keessanuu ni beektan jedhee yaada takka ammoo yeroo tokko nama furdina kana ni qannasimu borcii kana qannasimu akkami jedhee guyyaa takkaaf lama nyaata kiyyaaf waan hunda as takkaagalu viidiyoo fa'aa waraabee suuraa waraabee fa'aa qullaa jechuun qullaa akkasitti osoo hin taane keessaa qabaachuu danda'a. Zammo waama tokko iyyuu laaluuf ufuma kana iyyuu jechuun ni jira miidhamni akkam jiretti laaluuf uftazabuuf ta'uu dandeessa akkasuma mataa qullaa hedduu qaba nama isinii galee saniin faa hedduu kanatti wanni jedhaa jira ana amma akkuma isinii jedhe Mustafaa bakka dhiisuu akkuma dhiisneetti isinii galee akkasuma bakka isinii gala jedhee yaada jechuun akka isaa viidiyoo kanas daawwachuu waan wanni jedhuu fi waan badduullee haasa'uu illee hin barbaadu waan rabbii kana hin beekanii kanaaf hedduu takka gammachuu qaba garuu yoo viidiyoon qullaa yallee kagabba taate yomaan jettu saalfattan jedhee yaada hagawii wanti biraa osoo hin taane asuma ol jecha kaniin qullaa inni jira malee waan biraatiin miti hol fakka biyyantu kenna sani amicaa eeguutiin jira micaan ni dhufa jedhee yaada inshallah waan inni nuun jedhu ammoo takka isaa na qabeeyyuu fiduu isaa hin oolamu garuu isa qabee osoo fidee baqamee bareedaa poolisa qopheeffadhee eeguu danda'a. أنا ما يسودات وجرا فيديو كنا كتسايوني يادي لالي جدي واحد حاسون نتي هنتولو كنا هو نبيتني مصطفى اللي ديسه نبيتني سنة رابع هو قبل مصطفى سفرت مصطفى اللي ديسه شلا بقى مرافو ميجا إيجا هنجسني يجا ميجا دفعت نينجلو بعديها جرا نانجلي كيسان دفعنا دبسة شلا ميجا دران بعديها جرا بعديها را يشون وان أكسي وان الدلجنا تفكاتي أم بعديها را دفعتين جرا مالي دا ميجا نبيه كونه بو بعديها را دفعته أسكت جراته بكو كنا نيجي نانجا أنا واي سام بيكو دوغارا بيدو بودو بدي واي سا كنا جرا بيكي كنا جرا دان إسني همولة هندن دو أرزا كوجن تكين مالي إسني جرا ميجا takka ammoo tuyyu garuu waan isin ajaa'ibu yeroo hunda roozaa kophaan deemin jiranii takka na fudhachuuf yookaan mallee bicaanatti bituuf jedhee shakkuu jira nama maal isin jabeetani nama tokkotti illee hin himne bicaan amaanaadhaan jedhe yoo takka akka tasaa yookaan na fudhachuu aduullee hin danda'anii yookaan na buutuu fa'aa danda'anii irraa hin beekne kanaaf sodaadhee an kaameraa dhoofadhee kaa'u jira yeroo hunda roozaa kophaa kan kee hin deemin naan jettanii wanni an hadha kophaa kiyya dhufeef bicaan jechuudha ani siif yaadee roozaa hedduu takka garana nyaataa hedduu takka viidiyoon kalee gadhiisee waa'ee nyaataa sanirratti gadhiisan irratti bicaan na dubbise komentii jala deemtanii yoo argitan micaase achi jala jiraachuudha komentii isaa barreeffatee jiraachuudha waa hedduudhaan jedheetiin ture kanaafuu waan na godhan hin beeku tawakkaltu alalla jedhee rabbuma kiyya of kennee kaameraa kiyya ammoo yoo dhoofadheetiin jira kaameraa kana yoo dhoofadhee namatti illee himin jira kanaafuu wanni takka hin jiramu ijoolleen
biraata duubaan jiran illee ni jirani. Kanaaf Horzaa kabajamtoota keenya hanga inni dhufutti waa'ee isaa kana jedhee isin himuu hin danda'u. Tokko kaaroosaa ni fudhatamti takka ammoo oduu dhageetti. Kanaafuu oduu haarawaa kaanta nu ga'uuf deemu hanga xumuraan dhufaa tura isin jaa kaameraa kiyya dhaamsee walitti deebinaa jechuudha. Kasi macam mana fajar nak pakai tes mana pakai terus dia anbeni aswara isi tahu nol isi Agara. Akan. nagam ya dah Ram. Frozen sih dah. lebar semua si miti ada ini akan sodat di miti kau mau tegaru Malang ka biru pasalamu ni. jechuun akkanumaan jiraame yeroo tokko sodaachuun malee waa akkuma seeran jara wajjin haasofne sanumaaf jedhee shaggaraan akka isaa namni ammoo hin beekamu jedheeti. Jilmaa qabdaa jechuudha mati. Iddoo takka jiila qaba sanumaaf malee waan biraan fitu gaarabbi. Gaariidha. Anoofaa akkanumatti daftee akkanatti na waamta jedhee si yaadne tureyyuu. Jechuun hajaa guddaan qaba kanaafuu ammoo dhiifamaallee kaameraa dura dhaabbattee yoo hin beekne kaameraa dura waraabu jiraan. Ijinumti koyyuu kaameraa maanidha. Atiyyuu akka sechaa dhagahee yeroo tokko. Hojii kootu waraabuu kanaadha kan kootoreeyyuu. Garuu immoo rakkoon qaba. Aduu keessa na dhaabarta garuu rakkoon qaba shiraas. Aduu kootu ishii gara nasi kaayyee rakkoon hin jiru. Haala rakkoon qabu dhugaa. Kaameraa akkuma argitu waraabamu jira. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Haala normaaliidhaan Yoo kada sodaa siin qabu. Ayyee shakkasaan. Garuu ilaa dhimma kana garuu badaanatti himne garuu suma sana irratti argee erganii waan kaleessaa dheengaddaa sana argeetiin alatti immoo viidiyoo keessan ilaali. Maal ilaali beektaa gurbichi na jalaa silkii hatee minaan isa jettu sana dhagaye. So dhugumaan immoo mucaa kanaan argeera naan siin jedhu baadiyyaan turanii yeroo darbee guyyaa muraasaan dura baadiyyaan ture gaafan baadiyyaadha akkas deebi'uun arganii mucicha. Gaafan baadiyyaadha deebi'uun argee mucichi kunis naannoo sanatti kana ta'a jedhee yaadne nama sooshaal miidiyaa kanarratti na beeku natti fakkaate beekaa deema laalaadhaaf fagoodha baadiyyaa keetti na waame nama na beeku wayii se'eenii oo jedhee itti dhaqee gaafa hin taraku maal naan jedhee na waame beektaa viidiyoo wayii na hojjettaati kaameraa maanii dhaqanii beekaadhanii mucaas akka seedhee waa'ee kunatti hime erga waan sana hubadheen eeyyeenii minaamin jedhee eessaa dhuftaree naan lakkanii dhimma kanaaf hin dhufe jedhee manni akkan hojii wayii dhaacha dhaqee qofatti madhee jechuudha. Tolee inni silkii hojii jirree darbee garuu kanan si gaafachuu barbaadu waa'ee mucaa toon sitti himin bakka waa'ee mucachaa toon sitti himin si gaafachuun qabanii reedu gittiisa callisee informationii nama dhuunfaa sitti himuun qabu. So dhugumaan mucichi kun silkii makeedha wantichi dhugummaan isaa mamiidha. Wallaahi silkiin kiyyaa akkasuma immoo silkii nama lama wajjin natumanii akkasuma birriillee uffata wayiillee waattan guyyaa salluun jechuun aftirarree ka'eetiin gahee jira waan nyaadhuu fi waan tokko uffata wayiillee fudhadhee deemutti jira sana hunda harkaa fudhatanii natumanii nama lamaan na biraa deemanii birriillee achi keessaa baasa boortii kiyyaa wanni hin jiru akkam akkas hin jiru wallaahi dhugaan harkaa fudhate silkii jechuun anaa miti namni hundaa gaafattee beekuu dandeessaa jechuudha. Jechuun wanti kun waanuma dhugummaadha jechuudha. Dhugaadha wanni sobaa ammaa bakka ittiin hin jiru wallaahi. Haa ta'u garuu sittani maalaa mucaa karaa kam itti tolee karaa kamiin akkasitti gargaaru barbaada mucicha kana amma nan arge malee mucicha kana ijaanan arge ijaanan eegan arge booddee immoo silkii wal jijjiiree dhufne viidiyoo na waraabda naan jedhe gara biraa dhugummaa isaa keessatti viidiyoo na waraabdu qabda. Okay ati duraan bara kaameraa turte? Yaa ani hojiin koo yoo nan beekne dhugaatoon sin barsiise. Dhugaa hin beeku. Maqaan koo Beekaan jedhama. Beekaa okay shi wal barnoota gaarii haasa'umatti kunne bakka. Naa Beekaan jedhama hojiin koo kaameraa maanii ture hojii kaameraa maanii kana magaalaa Adaamaa keessatti hojjedha. Waanuma kanaa kanan hojjedha. Ranganaaf immoo sooshaal miidiyaa kana fuula yuutuubii fa'aa nan qaqqaba. Hojiin koo achirrattis yuutuubii kaameraa maaniidha. Gara biraas yoo ta'u achuma irratti na arge natti fakkaata mucaan. Beekaasa kaameraa maaniidha miti naan jennaan eeyyeenii viidiyoo garaagaraa nan hojjedha akkoo minaamin hin jedhe isumaaf gurbichi waan na hojjettu wayii qabdaa naan jedhe. Viidiyoo na hojjettu wayii qabdaa naan jedhe irruma darbee immoo yuutuubii gurguramuuf haa jiraa safaa namatti naa barbaade waan isaa hin beeku nama kana ta'e hin beeku garuu akkas naan jedhee darbe tole isaa erga ta'ee jedheen nama hojiidhaaf ta'e waan ta'e hojiidhaaf wal barbaannudha waan ta'eefini silkii isaa wal jijjiiree ta'e ati bifa kamiin akkas gargaaru barbaadda. Ani amma yuutuubii inni jedhullee yuutuubii biraa hin qabu jedhinni yuutuubii kana waan hunda silkii kiyya keessa waan argateef yuutuubii kiyya nalaa fudhatee kiyyuma kana gurgurachuu barbaade garuu ani immoo yuutuubii kana asiin dura beetee ani bakka waggaa kana jechuudha soomana kana keessa waggaa soomana kana keessa hedduu takka rakkoo wayiin irra geettee gara mooyyelee kana deemee si galee mooyyelee yeroo deemu sanii abbaa
abbaa kiyyaa fi hiriyaan tiyya takka yeroo na barbaadaa turanii iimeela kiyya kana abbaa kiyya biratu jira ture. Achuma ammoo iimeela kana abbaa kiyya waan bira jiruuf hiriyaa tiyya tana irratti bananii viidiyoo gadhiisaa turan abbaa kiyya wajjidhan. Achuma bakka amma yeroo yaadadhuutis yeroo jiru bari yuutuubiin kan ka'e iimeeli sana bira jira. Argeen dureen viidiyoo kee irratti galgala iimeelii koo akkas irratti argadheette. Atammashi akkamitti akkan si gargaaru barbaada beektaa? Kam akkan si godhu barbaada? Mucichi waan ta'e gochuu nan danda'a jedheni. Akkam jette beektaa? Mucicha si waamu? Si akkam jettaan hin dhuftaa si waraabdaa viidiyoolee si waraabaa yuutuubiilee barbaadde si gurguraa jetteeni akka sobdee fiddu barbaada. Ay sobii osoo hin taane ilaa dhugu beektaa lafa namni miidhametti miidhama namaan jaallan. Akka namaatti namni darbu immoo karaa hundumaanuu karaa waaqatiin jibbamaadha. Karaa namaatiin immoo jibbamaadha. Karaa seeraatiin yakkamaadha namni akka nama kana namarratti godhu taane. Dhugumaan wanti kun haqa keedha yookaan haqii keetti keessa jira taane. Wallaahi haqa kiyyaa wanti hundinuu haqa kiyyaan alatti aslaan amma seera yuun qabsiisu si galee yuutuubii bakka haga tokko yuutuubii kiyyaa irra qaba. Garuu amma paaspoortii isaanii si galee sa'aatii kanatti ogur deemuu danda'a bakka tokko deemuu danda'a paaspoortiin illee hedduu kana cinqa. Paaspoortiinis keessa Paaspoortiin illee keessa jira birriin keessa jirti akkaawuntii rakkoon qabu baafachuu danda'a paaspoortii illee baafachuu danda'a garuu yeroo barbaada akkasumas birris barbaada kanaafuu silkii kanallee beekte nama naa bita isin durallee ofii kiyyaan bitannee Ameerikaa irraa naa bitamee naa ergame jechuudha. Asin dira yeroo Keeniyaa ture san jechuudha. Ijoolleen nama naa bitanii turan wal gahanii naa bitanii naa erganii turan iPhone kana jechuudha. Kaza ammallee silkiin kun ana kennaa guddaadha. Akkasuma mootu hadiyyaa namni tokko gaafa kennaa tokko siif kannu hedduu tokko si gammachiisa dhabuu sin barbaaddu waa hedduu achi keessaa qaba. Kanuma bakka poolisa illee hin qabsiisu akkuma naaf hedduu bichaa barbaada. Beekamu. Shigaa nama poolisii mini qabee siin fidu garuu sobdee yaayamta. Ilaa mucaan kun harka koorra jira taamii kanatti nama waa'ee miidiyaa sooshaal miidiyaa kana badaa beeku natti hin fakkaatu. Kan inni nuti amanee anaanuu viidiyoo na waraabdame naan jedheef wanuma sooshaal miidiyaa kana irratti na argeef natti fakkaata. Anamma karaan itti si gargaaruu danda'u yoo jiraate. Asuma olaa dhufu inni. Ammas ilaa inni arga fuula kaameraa fuulduratti asaalawaa dhufu naasoo. Kattiin si gargaaruu danda'uun sin gargaara. Bakka eessuuta achi kaameraa booda haasoof naanaafatti. Ilaanni anaaf na tamacha garuu waan sitti dhaammadu nageenyummaa wanti godhamu kun nageenyummaa kootiif amma amansiisaadha. Gurbaan kun amma isitu akkas na goosise isitu maal na goosise jedhee yoo booddee dhiibbaa narraan gaa ta'ee isa immoo maalan godha. Isa rakkoo jechuun dhugumaa garuu barseera irratti illee haqa namaa tokko qinnaa'oo baheellee rakkoo miti. San inshaallah nu malaallaka garuu sirra geessisellee jedhee yaadu bakka anatti fudhatama gaaf san gaafata itti gaafatamummaa natti fudhataa jira. Itti gaafatamummaa isaa fudhannaan gurbicha si fiduu nan danda'an jedhu tondaan duubatti kaameraa duubatti. Kaameraa duubatti haasofna bakka rakkoo qaba. Arga kaamaali si godha. Arga dhugaadha. Fudhatee immoo kan argee immoo innaan bilbilee fi qottoo sharan irratti shirta jechuu danda'a waan ta'eef. Bakka kaameraa duubatti haasofna naafati. Kanaafuu ordoo kabajamtoota kennaa akkuma argitanii baga gammaddanii hundaafuu haalli bareeda jedhee yaaduu jira. Anduraan bakka. Silkii kee fudhatee na yaade jechuun ilaalan ture beektaa namni baadiyyaatti akkamitti silkii iPhone qaba jedhee na dhibaa ture. Dhugaa nu akkasitti barbu anamma kun orgasanii silkii takka ni jirti garuu silkii sun bakka normaanaa miti viidiyoos waraabuu hin dandeettu jechuun bakka 4G da jechuun si galee akkasuma kun kaameraa ijoollee gakkadaddeetumaan wanni godhutti hin jiraachuudha. Kanaafuu iyyuu hedduu takka galatoomii galata guddaa qabda. Ana dura baay'ee sodaadhe wayina tumuu danii ammallee gurbaan kun wayina fudhachuu heduu jedhina fudhachuu hedaa jedheetiin hedduu takka shakkaa ture garuu akkasii miti. Hedduu takka galatoomii wallaa galata guddaa qabda. Kanaafuu waan hundaa booduma haasofna kaameraa booda haasofna isallee hin cinquuni. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya aga xumura waan uffaana turtaniif hedduu takka galatooma isin jedha. Beekaa akkuma argitan beekaa jedhama baala kaameraamaanii warri barbaadan heloo jechuu dandeessanii jechuudha. Piroomashinii naa jette kaa. Rakkoon qabu galatoomisi bakka yoo xumurtee. Wal agarra bakka. Simbil bakka. Ammayyuu kaameraa cufee bakka waliin haasofna. Tole bakka. Eshi bakka ni cufa kaameraa ishee.